durante akkami seetireta wanti inu albe barale argata bada ega an video bakara basana kitemti wanti jira yero achi demo albe barale base yero sambas galas arka michire rafulet oswali albe barale base argitani yo jiratani chara albe yu takkanti lam qabatere cha yani takkaniyo warane yo akatasale wonni way buto kanani jiddu nama ararsun danda namni nama jiddu ararse wana kafur antate namni cuben to kafur amte ta namni niyatun jiru cubetan ittibafachuudha cube lama siata keessatti jara kaate de kana jecho mucaa kana ajjisiit waan hidhaasina jedhe libbaan dhibbatti murteeffachuudha malee waan biraati fi miti eba durante akkami seetireta wanti inu albe barale argata bada ega an video bakara basana kitemti wanti jira yero achi demo albe barale base yero sambas galas arka michire rafulet oswali tagalu garagale kana bochara to chelle wara an sokare akasitti wanti te sabasani kana kabali na rene no amani stajamna nanjirani takasitti kalas kabali wanjiro mama tira konjiro amma ngotu amma sigabaiti arama ba ngulu lasidu wangotu fandama qofatti bilbiliti fandama qofatti bilbili fandama qofatti bilbiliti bakku man fida kesi kan qofatti indu bilbilu ko bilbilani bayanasi bilbilu ko bilbilani bayara ko kawasi video le ragani jara dolai kan bisa fidelfe aluf marra do ku sajari no rana sura ko kawasi tingkat ko jura mayum bayar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تعبتو كينيو دكيسنا وبكنا مجراتن فيا قبضني جلوتني كيسنا الكلين سما فقط سنجنا كوجمتو تعبتو كينيا كونو دچاني وفني جرا بيا أجرا وان غمچيسا وكا فيديو أجابا تكو إسني ورا نوكا فيديو إسنجا مچيسون إسني أمنا جرا إيجاد بقى بچوف هرا فيديو قداتي إسني أمنا جرا ما نيفي جالتو منا كعاه دو ورد تدچان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يفرقوا تاك وجمتوا تكينيا جرتوا بديكراتن بكسين جرتهم دليلين جرا. كان سنين جنة كوجمتوا تورتوا تكينيا تكو ركو قدتو ميشارا كم سن بيتن سايدون جالتوا رأفور أركتني جرتن نقول قبتهم أركتني جرتن جرا يعني قدان اللي تكان اللي أركتني جرتن جرا gurba aji jiran kana cara jallata gurba jallata kana embetani sinu cara waan inni asin dura caaltu godhe sababu wasan irra kan kai cara saidada bakantani sine cara sababa caaltu kunundi cara yani sababa daama caaltu kunundi kan tay cara maltu ummi jichon dandeessan cara kabajan tota keenya ajin daama caaltu rachuni yadatani hajjin daama caaltu kafate jaatin hajji daama caaltu hajji kafachuni yadatani ergasi amo jara tanan fida jenne dadamne jennan jara hisisuni yadatani jaatin hajji ajirti hajjin sida ture hidarra dogongora ta'u dabatu amma kun dogongora likki gote likkin gone le jede saati tidubadu miti video brawra waan dhufe jechara haaluma ta'e no ta'u caaltuun baasu argatani jirtan hajjin ergabaye rakko guddaa uume jecha tokkoffaa Saidoo wallole cuubeedhaan waraanudha afitti ka'e haawuma fedhee ta'u Saidoo fi hajjin wallolanii Saidoo waraanee rabbi baase jechaadha dursee waan argeef rabbiin isa baase hajjin xiqqoo miidhamuu argatanii jirtanii mana yaalaa ture guyyaa kaleessaa jechaadha hadhaan agarreen dhugaa dubbachuuf akkasuma yaalaa ture dhaayiti Saidoon hajji dhawu irraa dhaayee jennaan jechaadha Saidoon mana hidhaa seensamee jira jechaadha karaa eenyuutiin karaa hajjiiti maaliifi namni tokko seerri ebalutu dura balleessee ebalutu duuba balleessee hin jedhu seerri hattuun fakkeenyaaf hattuu telefoona kana hattu yoo argi seerri qabeenya bira geessedha malee tuniin jedhu jechaadha Saidoo hajjiin waltumanii osoo yoo san Saidoo miidhamee hajjiin illee dhiifamu akkasii Saidoo hajjiin xiqqoo hajjiin miidhamee jennaan
seerrini fuudhanii Saidoo hidhaa buusanii jechaadha. Dhugaa dubbachuuf hidhamuun Saidoo garaana nyaate jechaadha baay'ee namarra. Maaliifi yeroo meeqa hidhamaa hangam hidhamaa miti amma jechaadha. Hadha bahuu danda'a, boba'uu danda'a, yookaan tursiisuu danda'a. Kanan beeknu jechaadha irraan beeknu jechaadha dhugaa dubbachuudha. Ani hidhamuu isaa santu baay'ee na gaddisiise. Dhugaa hidhamuun yaani namni nama badaa wajjin yoo oolte nama badaa wajjin nama baalagee wajjin yoo oolte baalagee taata jechaadha. Nama badaa maddi yoo deemte bakka nama badaa san taatee as baata jechaadha. Hedduu na gaddisiisee haaluma agartaniin Saidoon hidhamee jira samama isinitti himu dhufee eenyu hiisisee hajjitu hiisisee jechaadha. Ofiis dhukkubsate hiisisee inni harka namaatiin bahee ka'ee sila eega harka namaatiin na baastan akkana daa'imtillee akkana finna akkana isin kenna amma booda naga buusna jechuu dhiisee gaafa duraanitti sinu na hiisee waraan ofiisaatii immoo rabbiin akkasitti baasee haa ta'u wajjin xiqqoo waan miidhamee jechaadha sababa irraa kan ka'e Saidoon hidhaa jira. Mee sagalee tokko isin dhageessee yeroo mana hidhaa seenu deemu osoo telefoona irraa fuudhin jechaadha sagalee inni na erge takka wajjin dhaggeeffannee. Bar duratti akkamii seetabeta wanti dhaenu in almeebrallee arga qabedha. Egaa an viidiyoo bakka dhaaba sana miti wanti jira yeroo achi deemu almeebrallee baasee yeroo sanbaasu galaas harka micciree irraa fuudhetti osoo waliin. Albee biraallee baasee jedhe argitanii yoo jiraatan jechaadha. Albee takkaa miti lama qabatee jecha. Yaani takkaan yoo waraane yoo akka tasaallee wanni wayii guutuu kan namni jidduu nama araarsuu danda'a. Namni nama jidduu araarsee waan harkaa fuudhan taate namni cuubeen tuun harkaa fuudhamtee ta'an namni niyyatu hin jiru cuubee taan itti baafachuudhaaf cuubee lama si'a takka keessatti jechaadha kaatee deemee. Kana jechuun mucaa kana ajjeesiitumaan hidhaa seenaa jedhee dhibbatti murteeffachuudha malee waan biraatiif miti. Duratti akkamii seetabeta wanti dhaenu in almeebrallee arga qabedha. Egaa an viidiyoo bakka dhaaba sana miti wanti jira yeroo achi deemu almeebrallee baasee yeroo sanbaasu galaas harka micciree irraa fuudhetti osoo waliin taaggallu garagalee kanaan bocorame tolchallee waraannu fakkaate. Akkasitti wanti ta'e sababa saniif na qabanii naannoleen naawwaniif sitajamnaa naan jedhanii akkasitti kanas na qaban. Waan jiru waan miti rakkoo jiru amma waan gootu amma asii gabba'itti amma bahe amma har'uma bahe amma bulu lasii waan gootu fandama qofatti bilbiliiti. Fandama qofa bilbilii fandama qofa bilbiliiti bakku manufiidhaan keessi kan qofatti inni bilbilu waan qofa bilbilaan hin bayan asii. Bilbilu waan qofa bilbilaan hin bayan rakkoo qabatu. Viidiyoolee ragaan jira duraa yoo albeessatti deemte. Ufumarra dhooku fuusa jarri nooraadha mee surra koon qabu tinggaa tokko jiru ammaa iyyuu bayan. Har'uma bayan ati fandamatti qofa bilbilii maneedhaan keessi qofa wantigaa kan qofa itti base. Kunoo argitanii jirtanii ani namicha inni itti jedhetti illee ni hima jechaadha. Fuuldura jechaan ni jeneraal jechaadha nama guddaa ajajaa guddaa biyya kanaati jechaadha. Isatti himii inni baasuu danda'a jechaadha. Dhugama maali akkitti baasuu danda'u namni yaani inni nama aangoo guddaa qabu waan ta'eef jechaadha. Telefoonaan bakka ana itti gaafatamaa baasaa sa'aatii isin barbaadanitti deebisuu hin danda'ama maal jedhee jechaadha. Baasuu nama danda'uutu jecha isa naayim jedhee jira. Amma viidiyoo kana waraabnee yookaan isatti nima eegana bahuu danda'a jechaadha. Saidoon jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya haala kanaan kun Saidoon hidhamee jira jechaadha. Sagalee kabiraallee jira kanas wanni sagalee isin dhageessaa ooluuf waan hin jirreef ofirraa dhiisee jechaadha. Kana kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na gaddisiise jechaadha. Maaliif balaan kun hundi eenyu irraa ka'ee hajjii irraa ka'e jechaadha. Usuu hajjiin kana hunda amma hajjiin miidhamnee maal jechuu kiyyaa miti. Hajjiinis osoo miidhame osoo waan tokko ta'e dhugaa na gaddisiisa jechaadha. Maaliif poolisi keenya hanga fedhe waan sharii fedhe yoo dalage jechaadha. Miidhama isaan hin barbaannu ta'ullee mee gaafa duraaniitu gurbaan kun wanni nu isa hiineefu mallaqa irraa qabna maal jenneeti miti ka isa hiine jechaadha. Wanni isa hiine maaliif daa'ima miskiintittii tanaan deebisinidha. Daa'ima miskiintittii tanaan maan deebisi gaafa duraanillee waa hiisisnee waasiidhaan baase eenyu baase Saidoo baase jechaadha sun hin baasin jedhu. Bakka mucaan barnoota fudhatee jira inshaallah ni qajeela jedhanii baafamee jechaadha. Inni ammoo baafamee ka'e ittuu jabaate jechaadha.
lama fahidame akkuma gartanii jirtan lama fahidame situ na isise sababa kana fi Sa'iidoo ajjeesuu yaadee ajjeechaa irratti raawwate jira argaa kun yaani jallinna ajjii dhibbatti ifaan ifatti hin garsiisaa jecha ajjii waan akkasii godhe ajjii waan taane waan akkasii godhe ajjiin osoo nama yaadu ta'eeti daa'imtillee tama isaati jaartiin caaltuun tunillee haa toltuuf haa badduullee tama isaati fuudhee itti kennee jira kanaaf na hiitanii birriin irraa qabdanii waan keessanii nyaadhu waan keessanii dhuguumi na nyaachistanii na nobaastanii of danda'ee jiraadhaami of danda'ee jira of dandeenyee jira na nyaachisu isa nyaachisu yoo tole bishaan burcuqqoo walii kenna namni wal jiraachisu jiru biyya kana keessa kaawwantoota horta keenya maali osoo waliin jiraachisi wanni nu ajitti roorrisnuuf maaliree sababuma isaatiif sababuma jaartii isaatiif osoo nama yaadu ta'e dhugaadhaa jarritu wata kanarraa qabanii na obaasanii na nyaachisanii hojii isaanii dalagu nan hojjechiisanii ofii gabbayee dalagadhee nyaadhee dhugaa wanni jarri na barbaadaa jirtanii idaa wayii narraan qabanii sababuma daa'ima tiyyaatii fi mihoodha jedhee daa'ima tana akka mul'atti miskiintitti tana fuunee kennu godhuu danda'anii jecha isii tana waliin illee rakkanne isa waliin illee rakkanne bakki batti callisuu dhalti mala saree dhaltee naa himaa jedhanichi Sa'iidii fi jaartii Sa'iidii namni adda baasillee mucattii tan jaartii ajji jallattu san jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf asiin dura Sa'iidootti hedduu waan haaraa tureef isa olii gadi deemuu isaa kan hin jaalanne jaartiin ati tulfeessite sun bakka jirtu hin beekta jedhanii abdii maal jedheenaan hin beeka as keessaa baateerti jedhee hin kilibaan wanni inni akkas na gaafate jennaan as keessaa baateerti hin argattu abdii guutii didgali jechaafaan gara achumatti waan fedhe yaani garuma fedheenuu haa ta'u gara nagaatiinuu haa ta'uuti waan san gara sinaatu muratu malee wanni an beeku hin jiru jechuudha as keessaa baateerti baatee jirtu maali hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuudha ani sima abdii kutachiisee gara biyyaa galee nagaan yookaan ayyuu wajjin qaxxaree jiraatu hanga sumayyaan nagaa ofiinuu amma inni sumayyaa tana soquu itti baay'isee jira osoo soquu irraa lash godhee taa'ee ayyuu wajjin kabajaaf jaalalaan jiraate sumayyaan illee akkanatti isatti xibaariin gootu yookaan itti ofiin jechuu itti ofiin toltu jira maal taate malee ofiinuu dhufti ijoollee tamteeti yookaan nyaata masarfa kenniifi yookaan maal jettee ofiin dhufte jira inni ammoo gamana waan fiiguuf jecha kana argattee toonnaa jettee jira anuma jaartii inni tulfeessa jedhan sana as keessaa baatee fedheen gaaf tokko warri viidiyoo salaaltan laattanii jirtanii jedheen immoo beekaa jedheen as keessa jiraatti as keessaa baatee wanni an beeku tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf sababni akkas jedheef ati as keessaa baatee jedhee bakki tokko hin jiru argachuun hin jedhee abdii kutatee as keessaa bahuu malee waan biraatiif miti jecha amma kasan caalu jaartiin hajjii mana hidhaa teettee wanni isiin godhaan jiran jiru nama barbaadaa jirti nama maali nama asii Itoophiyaa deemu fakkeenyaatiin jaartii ayyuu akka waa itti kennan barbaadaa jirti jecha wanni kun shiroota gargaraatti waa hedduutu wal qabachuu danda'a jecha waa hedduutu wal keessa deemee wal qabachuu danda'a jecha tasummayyaa Sa'iidiin adda baaste hanqate ayyuuf Sa'iidoollee adda baasu wanni isiin godhaan jiran jiru jecha namittiin tun dhugamatti nama argee nama akkasii badduu hin agarra kaisiin dubbannee waan filuu miti yeroo biraa walitti dachaanii dubbanna kaisiin akkasii mee caaltuu yaada qabaatte yeroo yaani waan aareef carraallee caaltuudhaan kennine mee caaltuu waan jettoo qabaatte kanarratti hidhamuu Sa'iidoo irratti. Hidhamuu Sa'iidoo irratti baay'ee naasisee baay'ee tokko garaana nyaatee jechuudha maaliif osoo anaa jedhee waliif fiiguu baateeti silaa kanarraan ga'uu jechuudha bakka baay'ee natti dhagahame jechuudha rabbuun isaa baasuuf jedhee madu'aa godhaan malee wanti godhuuf hin jiru silaa otoo ajjii waraanamuu baatee gara Itoophiyaatti deebi'ee osoo dhuma nam bilbiluu fi baadheeyyuu asin deebi'uu Sa'iid sababa akkas deebi'eetu akkas ta'e manidhaa seenee jechuudha ammallee rabbuun isaa baasuuf ammallee kan hin godhabdi dhaqee ajjii waraaname sanarratti murteessee maaliif Sa'iid badiin qabu inni otoo ofirraa dhiibuu waraaname malee isa rukutuudhaan miti kan waraaname ajjiidha kan badii qabu isa kan albeedhaan deemu Sa'iid badii tokkotti hin qabu wanti kun qabu an ajjiidhuma jaarsa kiyya sanatti murteessa malee Sa'iiditti wanti murtaa'uu hin jiru Sa'iid qulqulluudha wanti kun qabu ofirraa. Ati murteessuu hin dandeettu kanallee caatu dhageeffadhu kan caatu na dhageeffadhu kan amma biraa haftee biraa fuudha baattee miti. Eegel gaabbiin duuba waan ta'eef atamma Sa'iiditti murteessuu hin dandeettu kijiba kun amma waan hin taane jira
amma na soboo taate malee onnee ta'uu maali jennaan Sa'iditti ani Sa'iditti jaarsuma kiyya murteessa malee Sa'iditti murteessu murtii ka kennu si'ii miti mana seeraati ragaa jedhi malee mana dhaggeeffatu ragaa jedhi malee seerri waan ofii fedhi godha malee waan namni an fakkeenya mucaan kun hajjiin waggaa tokko haa jedhamu waggaa lama haa jedhamu ji'a takka haa jedhamu an jedheef seerri ni dhufe seerri waan fedha isaanii murteessa jira. Isa nan beeka ragaa masin jechuu qabdi ragaa jedhee ragaa hajjitti bayaa hajji balleessee badii ka qabu isaa jedheeti mana yaa wajjira poolisaatti dhaqee itti raggaa isaa hojjete waan fakkaatu jedhee akkas godhe amma jidduudhaan waan sin jiru jira garuu hordoftoota irratti illee sitti himu garuu dubbachuu waan dirqama ta'e jecha maaliif dubartoonni akka tanteetiitu dogongora akkanarraa ofaa eeggatanii waan barbaade jecha maali badii kana hunda osoo Sa'idillee du'e osoo hajjiin illee du'e ibiddi dhalaan ibiddi dhalaaf daa'imman qabsiiste hin dhaamu jira akkasumaami ibiddi dhalaa fi daa'imman qabsiiste hin dhaamu jira ibidda kana qabsiisisi osoo akkam kun maal caaltu gurbaa dabeessa waggaa meeqaa si taphataa ture dhaama tuffee fudhatte waan dhibamuu miti maaliif haala itti godhaan jiraanne hajjii baasuu mana hidhaati rakkoo kanaaf isaati jecha sila Sa'idillee du'e hajji osoo mucaa kana akka malee dha'ee du'e eenyu itti gaafatama sima itti gaafatama osoo hajjiin Sa'idiin hin waraanadhee saganteeffatee maaliif namni waasi godha hoo jedhe nama waasi godha jennaan ima waasi godha laafaa haa ta'u jabaata laafaa haa ta'u waasi godha jennaan ilmi namaa tokko waa ima si godha namni laafaan jiru waasi godha jennaan. Sila kaawwatoo hajjiin illee bahuu baate erga hajjiin baay'ee waan baay'ee irraa fayyadamne otoo bahuu baateeti akkasuma waan baay'eetu bada ture. Maaloo ni barbaada mee maaloo waan ni bada mucaan kun ammoo halkanii guyyaa qorra isaa akka bishaaniitti dhugaa jiraate gurbaan kun. Achuma keessa teessee namitti falfaltuun sun waan ishiin gootu baay'eedha. Namitti machiisa nagaa. Abdii maa osoo beektoota akkana godhatamee maa akka nama hin beekne ta'a. Sa'iidumaa fi jaartii Sa'iidiifuu addaan baasun otoo ajjimma yaadna Sa'iidhaa sana keessaa bahuu baate dhuguma kanaayyuu bahuu hin beeknaayyuu. Haa beekuu dhabaanu. Dhugaan kijiba kun dhugaan Sa'iidiif jaartiin Sa'iidii adda ba'an Sa'iid biyya galee ayyuu fuudhudha. Kabiraa sababni jaartiin hajjii sababa. Waa'ee sababaa jalan kennu addaan baanii ba'an namicha dabeessa Sa'iidiif jaartiin isaa adda bahuu beekuun kenna maaliif nu fayyada? Nu fayyada wallaan nu fayyada maal dhaggeeffadhu sumayyaan dhaggeeffadhu ati si takka jedhe Sa'iidiin lamani gowwaa horii abbaan fedha waan naan jedhe si gowwaa horii Sa'iidillee gowwaa horii sumayyaan gaafni Sa'iidoon addaan baate gaafni Sa'iidoon addaan baate sumayyaan gaafa ayyuutti galee Sa'iidoon ayyuutti qalabatii kaate nan sobe ka achi asii guutuun diqaalaa ulfeessitee maal taatee jaartii ajjiichi inni sababa reebdhaan dhufe jecha haga fedhe hundeen waan kanaa dhugaa hoo taate ayyuutti qalabatii kaawachoo irraa san irraa kan ka'e eega ijoollee anaa bira dhiisee biyya galee fuula isimaa wajjinaa jiraatu amma booda ijoollee tanteessitti hin garsiisu jette. Ergasii waan diqaalaa asii dhalchee sababa sanii jettee yoona jettee sababa jechuudha. Sababa beekuu kennamu. Illee maraaramu yuugaa silaa tokkos ta'e illee maraaramu garuu ishuma kanatu asuma walitti xaxee jechuudha. Lakkani waa'ee anuwaan dhugaa dubbachuu awwaan hin beekne akkamitti waan hin beekne hin dubbadhu nama hin beeku waan maali ani yeroo jaartii ajjiitii walitti hin qabu garuu wanta kan dhimsu qabda badii qabda waan qabda badii qabilleessi. Anillee badii nan qaba. Maali badii? Badii nan qabu waan Sa'iiduma as deebi'uudha adanirraa otoo as deebi'uu baate. Badiin kan kee kanaa miti Sa'iid deebisuu miti ama badii qabda waan qabda mallee irra deebisi gaafadha qabda waan hajji mana dhaadhaa baasuudha. Ila baasuudha. Balleesseera jedhi kan hajji mana dhaatii baasuun kiyya badiidha jedhi. Hin balleessine faayidaadha iyyuu. Hajji mana dhaatii baasuun faayidaadha iyyuu abdi. Yalla nagaa noo. Fayyama qabdaa isa? Laa fayyama qabdaa jedhe. Sa'iidiin achi as deebi'i jechuun Sa'iidiin achi as deebisuun badiidha. Badii kiyya jetta. Hajji ammoo mana hidhaati baasuun badii kiyyaa miti jettaa jedhu. Badii kiyyaa miti faayidaadha iyyuu irra baay'ee fayyadamee abdii. Dhugamaa waasi godhanii dhugamaa ila dhageeffadhu kwa namni na bira taa'ee viidiyoo waraabaa ture caaltuu midhati.
Sheeyxanaan na bira taa'e malee caaltuu miti. Fayyaan qabdu hiinee ganda keessanii argiteemi si dhamaasanii akkana si godhaa jiran. Namaa miti sheeyxanumatu caaltuu fakkaatee waan na'edha. Adaati kanaaf nu daa'ima kan kee jala siifiinna kun daa'ima kan keetiif waraannama uf deema jaarsa kan kee sababa daa'ima kan teetii waan naa jiru deema jala deemtee hiisistee badii kiyyaa miti jetta. Adamma daa'ima keetii soqotaa jirtu hajji soqotaa jirta malee. Maaliifi hajjitu daa'ima si fakkaate malee daa'imni tantee osoo duutellee irraa hajaa qabna. Ajaan qabna. Amma lakkana sin dhiisu mana quraanaallee taatu si geessinu malee adamma fayyaan qabdu fayyaa qabattee natti ilinaariu. Maal taatu tun? Fayyaa waan hin qabne sitti fakkaata malee fayyaan qabdu. Fayyaan qabdu jaaltu? Fayyaan hin qabdu fayyaa guutuu qaba. Ajjii hidhaa irraa baasuun fayyaa qabdaa? Fayyaan qaba ajjii waan hin baasee. Hidhaa irraa baastee tun badi moo badii miti? Badii miti. Qofa badii jedhi mee ani awwaam waan sitti aaru sanuun hin dhiisaati. Badii jedhi mee. Maaliif hin badii jedhara waan hin balleessine? Aara rabbi si haa balleessu. Aara rabbi si haa balleessu. Maal nama akkamii hojii waan na jedhaan sa? Dhaabi kana qorqoorroon dura.